Hashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa odeeffannoolee guyyaa irraa eegalee jira. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya laayik, sheer, sabiskiraayib nu godhachaa odeeffannoolee guyyaa irraa eegalee jira. Odeeffannoon guyyaa irraan tara manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii Yuunaayitid Neeshinii jechuudha. Marii ariifachiisaa dhimma Itoophiyaa irratti gaggeessee jira. Marii kana irratti gaa'ii mootummaaleen miidiyaaleen Itoophiyaa oduu sobaa afarsaa jiru. Maaliif akka waan mootummaan Itoophiyaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sagalee guutuudhaan isaan deeggaree mootummoonni addunyaa hundi waan isaan deeggaree fakkeessanii miidiyaan isaanii OBNs dabalatee afarsaa jiru. Garuu dhugaan jiru biyyoonni sadi Hindiyaa fi Raashiyaa fi Chaayinaa dabalatee dhimma Itoophiyaa keessa jiru lola Itoophiyaa keessas ta'ee Itoophiyaan dhimma keessoo isee gamtaa Afrikaatii wajjin xumurachuu qabdi waan jedhaniin ala kanaaf odeeffannoon biraa akkasuma maran jiru garuu miidiyaaleen Itoophiyaa akka waan Yuunaayitid Neeshiniin sagalee guutuudhaan biyyoonni hundi jechuudha akka waan sagalee guutuudhaan isaan deeggareetti mootummaan Itoophiyaa miidiyaan Itoophiyaa afarsaa jira. Kana uummanni keenya sumaan akka hubatu odeeffannoo itti aanutti haceenu. Odeeffannoo itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo injifannoolee har'aas akkuma gaggeessaa jiru akkuma gonfachaa jirutti odeeffannooleen achirraan nu dhaqqabanii mirkaneessu. Waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee Harargee keessatti illee edaa gara Asabooti irratti suuraan achirraa argamtanii mirkaneessitti akka naannoo sanitti mul'atee jiru. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee bifa kanaan guutuu Oromiyaa keessa socho'aa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lolaa diina dhukkee irraa kaasaa biltiqinnaa baareessaa kaan biltiqinnaa waywaachisa. Waraanni biltiqinnaa booji'aa injifannoolee gurguddaa akka galmeessaa jiru. Odeeffannooleen isaaniirraayis ergamaa jiranii mirkaneessa. Kun kanumaan osoo jiru waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee bifa kanaan lola itti fufuunsaa guutuu Oromiyaa keessatti lola jabaatee itti fufuunsaa biltiqinnaan baareeddee biltiqinnaan waan qabduu fi waan gallakkistu akka wallaaltee jirtu odeeffannooleen keessoo biltiqinnaatti ba'an ni mirkaneessa. Odeeffannoon itti aanu waraanni Tigraay kaleessaa jechuudha. Kaleessaa jeetii xiyyaaraa tokko akka misaayiiliidhaan rukute odeeffannooleen ba'aa jiran ni mirkaneessu. Jeettiin kun kan naannoo Amaaraa keessatti akka rukutamteedha gabaafamaa jiru. Waraanni Tigraay eda jechuudha dasee seenuudhaaf kiiloomeetira 20 qofa hafee fi har'ammoo lola gaggeessaa jiru. Odeeffannoo dabalataa akkuma argannen isin hin geenya. Waraanni Tigraay jabaatee bifa kanaan itti fufuunsaa biltiqinnaa yaaddoo guddoo keessa seentee jirti. Maaliif miidiyaan isaanii hogguuta akka sobaa afarsaa hogguuta akka waan hin jirre ni jirti jee afarsaa hogguuta akka injifannoo waraanni Tigraay galmeesse waynuu galmeesse jee afarsa. Kanaaf biltiqinnaa nama baaragaa akkasii keessa jirti. Namni baaragaa waan qabeef waan qabuu fi waan gallakkisu hin beeku waan barreessuu fi waan dhiisu hin beeku uummanni maal naan jaan beeku gisee baarage namni dubbuma waliin laaqu malee. Kanaafuu biltiqinnaa nama baaragaa akkasii keessa jirti. Odeeffannoon itti aanu miidiyaaleen Itoophiyaa gaasofaa afarsuun isaanii kuni namoota baay'ee akka ajaa'ibsiisaa jiru. Odeeffannooleen ba'aa jiran ni mirkaneessu. Namoonni baay'een miidiyaan Itoophiyaa durumarraa qabee olola afarsuudhaan beekama. Waan hin ta'in taa'ee jechuudhaan beekama. Waan xiqqoo qabatanii guddisanii akka addunyaan guutuun isaan deeggarteetti ibsachuudhaan beekamanii kana gaa uummanni keenya irratti dammaquu qaba. Maaliif miidiyaan isaanii uummanni keenya osoo laaluu baatee irra gaarii maaliif odeeffannoo qulqulluu irraan argatu. Miidiyaan silaa maaltu silaa akka seera miidiyaatti miidiyaan tokko erga miidiyaa ta'e odeeffannoo silaa gayaa uummataan kan nu qaba. Warra biyyoota silaa isaan deegganis biyya hanganaan nu deeggaree biyyoota hanganaatu immoo ejjennoo keenya irratti bifa addaa qaba. Biyyoonni hanganii nu deeggaree biyyoonni hanganii jaani silaa biyya silaa deeggarteef kan hunda silaa uummataaf ifa baasu ture. Garuu gaa isaan miidiyaan sagalee abiyyiiti waan ta'eef waanuma abiyyiitti kan ofa gabaasa. Kana uummanni akkarraa of eeggatu asumaan dhaamsa uummataaf dabarsina. Odeeffannoon itti aantu Eertiraan waraana baay'ee leenjistee eebbisuun isee dhagahameera. Kun dhiiroo gara Tigraayin ammaas lola banuu deemte immoo beekajuu dhaabbanni baay'een jechuudha. Dhaabbanni mirga dhala namaa Afrikaattis ta'ee East Afrikaattis ta'ee Yuurooppaa Yuuniyoonis dabalatee Yuunaayitid Neeshiniis dabalatee yaaddoo qaban ibsaa jiru. Kanaaf Eertiraan ammas waraana kana leenjisuusii uummanni keenya dhagee maaliif uummanni keenya waraanni Itoophiyaa fi biyyoonni Itoophiyaa wajjin bichuudhaan leenjisatan irratti hubannoo argachuu qaba. Maaliif odeeffannoo san argatanii odeeffannoo saniin qaamni faallaa keetii yeroo hangam takka qophaa'aa jiru hubattee achiinaatis waraana kan kee cinaa dhaabbattee of jajjabeessitee waraana keetillee jabeessitee waraana keetis cinaa dhaabbattee of jaaraatis of jaaraa lakkuma adaduma diinni kan kee of jaaraa deemuun atis of jaaraa deemuu qabda. Kanaaf uummanni keenya of jaaree wal jala jaaramaa qeeroonis dammaqee jaaramaa waraanni bilisummaa Oromootis haaluma amma itti jiru kanaan uummata isaa ijaaraa uummata isaa gara qabsootti waamaa
haaluma amma jiru kanaan akkatti fufu asumaan dhaamsa uummata keenyaaf geenya miidiyaaleen keenya oduu akka gaariitti dabarsaa jiranii haaluma ammatti jiran kanaan miidiyaaleen keenya jabaatanii uummataas dadammaysanii qeerroo Oromiyaa godinaalee hunda jirtus qunnamanii akka dursanitti qeerroo sochoosanii gara waraanaatti makamaa jaanis bifa takkaan jechuudha. Amma booda qabsoon kan barbaachisu karaa qawweetii jaanii silaa ummata gabbaanii ummata burjaajii keessaa baasanii bareeda ture. Ammas garuu uummanni akkasuma burjaajii keessan jiru silaa bifa takkaan ibsi akkasii ba'ee bareedaadha. Hundaamsa miidiyaati. Aktivistoonni keenya haaluma amma jiran kanaan jabaannee itti hafuufnu ajandaa biltiqinnaa fudhachuu dhiisnee qabsoo uummata Oromoo qofarratti xiyyeeffannee itti hafuufnu dhaamsa keenya. Odeeffannooleen guyyaa irraa kan hangammaa hordoftan kana odeeffannoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan nu tura. Warroonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan chaanalii keenya laayik sheer sabiskiraayib godhuun dagatinaa jecha miidiyaan kun keessanii Giriit Oromiyaa Niwus jaa miidiyaa haaraa amma dhalatee miidiyaa keessan kana jajjabeeffadhaa galatooma.